Akkam jirtu nagaa keessanii maatii yuutuubii Dammadaamuu kan taatan hundumtinuu nagaan koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabuun jedhaa. Ani Waaqayyoof haa galannu nagaa kooti. Egaa guyyaa har'aatti baay'ee kan namatti tolu dhimma yookiis immoo oduu misraachoo oduu gammachuu isiniif qabadheen dhufeen jira. Gammachuun kun maali laata? Mata dureen koo sagalee Waaqayyoo keessaa wangeela keessaa jechuudha. Kan ani mata duree ta'a jedhee kan ani filadhee jiru Waaqayyoof fo'atamuu kan jedhudha mata dureen isaa jechaadha. Waaqayyootiif fo'atamuu. Waaqayyo yeroo garaagaraatti namoota isaaf ta'an, namoota isa tajaajilan, namoota isaaf amanaman kallattii adda addaatiin yeroo inni filatu, yeroo inni duukaa buutota isaa godhu ni argina. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo ergamoota isaatti dubbatee dhaqaa maccaan hundumaa barsiisaa maqaa Abbaa kan Ilmaaf kan Hafuura Qulqulluu sadawwaa tokkichaan isaan cuubaatii bartoota koo isaan godhaa jedhee yeroo inni dubbatu argina jechuudha. Dhuguma nurraa kan eegamu macca hundumaa deemne saba tokko qofaa otoo hin taane, naannoo tokko qofaa otoo hin taane, godina tokko yookiin zoonii tokko qofaa otoo hin taane, biyya hundumaa, addunyaa hundumaarra deemnee lallabuudhaan bartoota Yesuus akka goonu, nuyis bartoota taanee bartoota isaas akka namoota goonuutii fi kanaaf nurraatii eegan nu ajajeetu jechaadha. Ajajni har'a nurra jiru, imaanaan nurra jiru yeroo darbe viidiyoo dhiyeesseetaniin ture makiliitii nutti kennameetu jira. Makiliitiin keenya kun gallee akkuma nama dhibaa sanaa akka owwaalluuf otoo hin taane makiliitii sanaatiin daldallee bu'aa buufnee bu'aa isaa wajjiniin amanummaadhaan finnee abbaa makiliitiitiif akka dhiyeessinuutiifidha jechaadha. Kanaaf dhaqaa macca hundumaa barsiisaa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadawwaa tokkichaatiin cuubaatii bartoota koo isaan godhaa. Anaaf isin bartoota Yesuus. Yesuusitti kan amanne hundumtini keenya iyyuu bartoota isaa ta'uu keenya beekuu qabna. Isarraatii barra. Nu immoo deemnee akkuma isarraatii bartoota isaa barnee bartoota isaa taane callisnee mana keenya akka teenyuuf miti. Dabarree nutis warra kaan bartoota Yesuus akka goonuutiif jechuudha. Imaanaan kun nurra jira jechuudha. Dagachuun qabnu obboloota koo. Imaanaan nurra jiru akka namicha dhibaa sanaa makiliitii keenya owwaallee akka keenyaaf miti. Makiliitii sanaan daldallee bu'aa buufnee bu'aa argame sanaatiin immoo abbaa makiliitii sana gammachiisuu qabna jechuudha. Gara gooftaan kan inni nu gaafatu gaafa dhufus isa kana dhaqaa macca hundumaa barsiisaa nuun jedheera. Har'a Yesuusitti fo'atamuu kan jedhu kun oduu misiraachoodha. Anaaf isiniif misiraachoodha. Oduu gammachiisaadha. Sababni isaa namatu nu filate miti. Yookiis abbaa aangoo tokkotu nu filate miti. Har'a shoomamee yookiis har'a muudamee bor aangoorraa kan bu'u nama akkasiitu nu filate miti. Bara baraan kan hin duune, kan bara baraan hin dulloomne, kan aangoon sarraan fudhatamne, kan eenyuyyuu itti fakkeeffamuu hin dandeenye, Waaqa waaqaaf lafa uume, Waaqa lafarras, samiirras, galaana keessas kan munyuuqu hundumaa kan uume, hundumaa isa danda'u Waaqayyotu nu filatee jira. Namni aangoo qabu tokko yoo nu filatu, namni aangoo qabu tokko yookiis iddoo guddaa namni qabu tokko maqaa keenyaan yoo nu waamu gammachuun nutti dhaga'ama. Sababiin isaa nama guddaa biratti beekamtii arganneerra kan jiru nutti dhaga'amuu danda'a. Namicha sanaatii olitti kan jiru nama guddaadha jennee kan nuti tilmaamnuutii olitti kan jiru Waaqayyo si filateera. Waaqayyo na filateera. Nama fo'amaa nu godheera. Maal jedhee sagaleensaa filatamaa ta'uu keenyaatiin. Kanaaf seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1-3 kan jiru dubbifachuu dandeessu jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1-3 Waaqayyo Abrahaamitti biyya agarsiise. Jalqaba Abrahaamiin yeroo waamuuf jedhu Waaqayyo waa itti dubbate. Yaa Abrahaam, ani si filadheerra. Saba kee, lammii kee, hanqabdu hundumaarraatii adda ba'i. Ani si fo'adheerra. Kan adda baate ta'ee taate akka argamtuutiif si fo'adheera. Gara biyya ani si agarsiisutti deemii irraa adda bahiitii jedhe. Waaqayyo Abrahaamiin yeroo fo'ate akkas jedhe. Kana qofaas miti. Hin fo'ate deemi jedhe. Sabni lafaa hundumtinuu maqaa keetiin kan eebbifaman ta'udha. Biyyi lafaa hundumtinuu, dhaloonni hundumtinuu maqaa keetiin eebbifama. Kan siin eebbisu nan eebbisa. Kan siin abaaru nan abaara. Ati naaf nama fo'atamaadha, nama filatamaadha, nama akkasii ta'uu kee si filadheen jira jedhe. Waaqayyo Abrahaamitti misiraachoo kana hime. Waaqayyo Abrahaamitti sagalee gammachuu kanatti dubbate. Sagalee gammachuu kana yeroo itti dubbatu biyya itti agarsiise. Biyyi siif ta'u iddoo kanaati. Iddoon ani itti si filadhe biyya iddoo ati jiraachuu qabdu ani itti si filadhe biyyi kun biyya Kana'aan iddoo jedhamu biyya aannaniif damma yaasu dhalli kee dhala kee
lammiin kee kan inni dhaalu biyya kana waan ta'eef achitti deemi jedheetu Waaqayyo itti dubbate. Abrahaam abboommii kana hin dhagaye. Waaqayyo abboommii kana yeroo Abrahaamitti himu kakuu kaa'e yookiin immoo abboommii Abrahaamitti kenne mallattoon ani ittiin si filadhe kan agarsiifamu dhalli dhala keessi dhagna qabaatiin jedhe. Mallattoo dhagna qabaa hundumtinuu akka dhagna qabatu dhagna qabaan hin jiru ture yeroo sana jechaadha. Kakuun Abrahaamiif kenne Waaqayyo biyya sana akka dhaalchisudha. Dhalli isaa akka inni dhaalu, dhalli dhala isaa akka dhaalu. Kana akka godhuuf immoo abboommii immoo dhagna qabaadhaan dhala isaas dhagna qabsiisuudhaan akka abboomamee gara Waaqayyo isa agarsiise sanaatti immoo deemee akka inni jiraatu jedhame jechaadha. Kanaaf egaa seenaan isaa dheeraadha malee sabni Israa'el gara Gibxitti akkamitti deebi'anii Gibxi irraatii deebi'anii immoo namoonni baay'een Museen, Iyyaasuun, Kaaleeb fi ijoollee isaanii akkamittiin Gibxi keessaa ba'anii gara Kana'aanitti akka isaan galanis seenaan mataa isaa danda'ee jira. Guyyaa tokko yoo Waaqayyo jedhe itti deebina. Ammaaf garuu Waaqayyo biyya itti agarsiise jechuudha. Biyya dhaalchisuuf ka'ee itti agarsiise jechuudha. Nan si dhaalchisa jedhe, achitti sin eebbisa jedhe, nama si eebbisu nan eebbisa jedhe, nama sin abaaru immoo nan abaara jedhe. Yaa obboloota koo Waaqayyo kakuu kana nutti kenneera. Abrahaamitti waadaan inni galee fi yookiis kakuu inni kakatee fi biyya sana dhaaluu akka inni danda'uu fi Waaqayyo akka inni isa eebbise, dhala isaas akka inni isa eebbise, namni Abrahaamiin eebbisu akka eebbifamu, namni Abrahaamiin abaaru immoo akka inni abaaramaa ta'e kana gochuu fi Abrahaam abboomamuu akka qabu mallattoon isaan gidduu jiru immoo seerri tumamee ture dhalli dhala isaas akka qabatu ture jechaadha. Anaaf isiniinoo akkamitti nu abboomee jira laata? Biyya kamitti laata kan inni nu filate? Fira keerraa lammii keerraa adda bahii jedhee nutti dubbateera moo akkami laata? Nutti dubbateera. Fira keerraa lammii keerraa adda bahii gara biyya ani si agarsiisuutti deemi jechaa jira. Anaaf isin har'a karaarra jiraachuu keenya agarsiisa jechuudha. Biyyi keenya eessa? Naannoon inni xiladheedha. Godina ana keessa jirudha. Yookiis naannoo akka biyyaatti biyya Itoophiyaa keessa? Moo biyya Ameerikaati moo biyya Jarmanii moo Ameerikaas dhaqii Jarmaniis dhaqii Saawudiis dhaqii eessayyuu dhaqii biyyi Waaqayyo sitti agarsiise Waaqayyo si fo'atee kan inni sitti agarsiisee jiru biyya duutiin hin jirre biyya boo'ichi hin jirre biyya hiyyummaan hin jirre biyya wal caalteen hin jirre biyya qooddiin hin jirre abbaa aangoo yookiis irra jireessaa fi jala jireessa gooftaa fi garba jedhamee iddoon itti waamamuun hin jirre achitti nu geessuutii fi akka jiru Waaqayyo ani sinan agarsiisa jedhe. Waaqayyo nu agarsiiseera. Yesus akkuma dubbate ani biyya lafaa kana moo'eera. Teessoo abbaarras taa'eera. Atis moo'i teessoo korra taa'ee jedhe mul'ata Yohaannis keessatti jechaadha. Teessoo Waaqayyoorra gara bantii Waaqayyoo ol ilaaluu qabna. Abrahaam gara eessaa ilaale? Gara Kana'aan ilaale Waaqayyo achitti agarsiise. Dhalli dhala isaa akka inni achi dhaaluuf. Anaaf isinittis immoo Kana'aan irra kan caalu. Kana'aan isa samiirraa isa hafuuraa Kana'aan isan Abrahaam irra kan caalu isa Abrahaamiif kakate sana isarra kan caalu saba har'a lafarra jirru onoo fi sanyii Abrahaam hundumaafis nuu kakatee jira. Achi ilaalee lammii kee irraa adda bahuu qabda jechuudha. Nama ati jaallattu baay'een ati jaallattu irraa adda bahi jechuun isaa lolii jibbi jechuu isaa miti. Waaqayyo irraa kan si kaachisu yoo jiraate sababa hiriyyaa keetiif, sababa obboleessa keetiif, sababa lammii kamiitiifuu Waaqayyo irraatii kan si fageessu yoo jiraate kana dhiisuu qabda. Saamsoon Waaqayyo isa filatee ture. Saamsoon Waaqayyo isa filatee Waaqayyoof jedhee akka inni adda bahee qarabaan mataasaarra akka hin geenyeef ture. Waaqayyo abboommii kan inni itti kenne. Otoo hin dhalatiin dura haadha isaa abbaa isaatti himame. Namni kun humna addaa qaba. Saba Israa'el kan jibban, saba Israa'el jilbeenfachiisuu fi kan fiigan diinonni Israa'el karaa nama kanaa akka isaan kufan Waaqayyo namicha kana keessa ta'ee akka inni diina saba Israa'el rukutu Waaqayyo durseetu kakuu galee ture. Kanaaf immoo qarabaan mataasaarra hin gahin, rifeensa mataasaarra hin gahin jedhameetu abboommiin itti kenname. Haa ta'uutii garuu Saamsoonii erga dhalatee, erga guddatee kunoo saba Israa'el keessaatii baheetu waan dinqii yoo hojjetes sanyii Filisxeem keessaa Daliilaa jaallate. Daliilaan erga jaallatee booddee Filisxeemonni Daliilaa faana ta'anii bifa kamiin Saamsooniin akka qabachuuf ka'anii Daliilaa sossobaa turanii, Daliilaa kadhachaa turanii. Daliilaan nama jaalalaan itti hiiqxe fakkaattee Saamsoon kana akka abboommii Waaqayyoo keessaatii ba'u humni isaa akka dadhabu harka Filisxeemitti akka inni kennamuu fi yaalii gurguddaa gochaa turte.
Waaqayyo waadaan inni galeefii suni karaa isaa sabni Israa'el akka bilisa ba'u ture. Abboommiin itti kenname immoo qarabaan rifeensa mataa isaarra akka hin geenye ture. Garuu qarabaa mataa isaarra geessiste Daliilaan gowwoomsitee kadhattee sossobdee qarabaan mataa isaarra ga'ee humni isaa akka inni dadhabu taasifame. Kanaan booda harka Filisxeemotaatti gale. Ija isaa lamaan keessaa baasanii daakuu daaksisanii salphisanii saba Israa'elis salphisuus geessanii jiru. Anaaf isinittoo biyya Waaqayyoo nuu file sanatti akka gallootii fi waan nutti kenneeru jira. Innis abboommii isaa akka eegnuuf jechuudha. Kakuun Waaqayyoo akka raawwatuuf Waaqayyoof abbaamamuun dirqamadha. Akka Daliilaan nu gowwoomsite har'a Daliilaan baay'eetu jiru naannoo keenya jechuudha. Kan nu gowwoomsan Daliilaan baay'eetu jiru. Kan nu gowwoomsan Filisxeemonni baay'eetu jiru naannoo keenya. Akka nuti kufne humni nuti nu keessa jiru akka inni laafu kan godhan baay'eetu jiru. Isa kanaaf immoo mo'achuudha qabna. Daliilaaf hin gowwoomin yaabboleessa koo yaabboleettii koo dawaa armees kan taatanii abbaas kan taatan Daliilaan baay'eetu jira. Farsoo ta'uu danda'a. Dhugaatii adda addaa kan soosii adda addaa nama qabsiisu. Yookiin immoo kajeellaa foonii ta'uu danda'a. Hanna ta'uu danda'a. Saamicha ta'uu danda'a. Birrii ta'uu danda'a. Daliilaan har'a naannoo keenya jiran yookiin jaalala birrii ta'uu danda'a. Yookiin jaalala dubartii ta'uu danda'a. Yookiin immoo jaalala dhugaatii ta'uu danda'a. Jaalala xuuxuu, jaalala qaamuu ta'uu danda'a. Isaan kun daliilota warra naannoo keenya jiranidha. Daliilonni naannoo keenya jiran kun biyya kakuu nuuf kennaman keessaa akka nu hanqisnee fi yaa obboloota warra of eeggachuutu nu barbaachisa. Of eeggachuun nu barbaachisa. Gara biyyichaa ilaaluudha qabna. Gara biyyichaatti yoo ilaalle yaadni keenya achi jira yoo ta'e, hawwiin keenya achi jira yoo ta'e, abjuun keenyas achuma jira. Gara biyya lafaarra jira yoo ta'e, tarii sooshaal miidiyaa irratti yoo argitanii beektu ta'e, warri namoota birrii jaallatan birriidhaan gowwoomsuuf jedhee seexanii waan inni gochaa jiru tokko 666 miseensa yoo taatan konkolaataa bitattu, mana gaarii bitattu, hiyyummaa keessa amma yoomitti jiraattuudha. Hiyyummaatti maaf rakkattu? Dafaa koottaa Luusfer mootii dukkanaatti bilisa ta'a. Koottaatii galmaatii miseensa ta'a jedhanii kan kadhachaa jiran daliilonni jiru marra. Michuu birrii yoo taate, jaalallee birrii yoo taate har'a 666 taqxee galmoofta. Birrii keen argatta boru garuu atis hin argamtu, birrichis hin argamu. Kanatti beekuu qabdu isa kana. Birrichis hin jiru, atis hin jirtu, hin badda. Du'a lama duuna jechuudha. Saamsoon si'a lama du'e. Tokko jiraatti ija isaa keessaa ba'e. Ija isaa lamaan keessaa baasan. Lammaffaa bakka sabni Filisxeen jiru hundumaa fuulduratti akka inni dhagaadhaan midhaan akka inni daakuu goosisanii. Akka aadaa keenyaatti kan gadi jedhee daakuu dubartootadha, dhiira miti. Aadaadha kun baratamaa haala baratamaati. Daakuu daaksisanii namicha kana salphisanii jechuudha. Salphachuu jechuudha. Saba isaa keessaa salphisanii. Saamsoon qofaa isaa hin salphanne, saba Israa'el tufaana salphate. Dhaqee harka kennuu isaatti, booji'amuu isaatti, ijji isaa lamaan keessaa bahee ka'e immoo kan ijji isaa lamaan keessaa bahee irratti immoo itti naanna'anii mee jedhime daaki jedhanii itti tufaa turanii. Seexanni akkasitti tufa gaafa si booji'atu. Konkolaataa bitattaa, mana fooqii keessa jiraattaa, koottu anaaf miseensa naaf ta'ii, koottu naaf sagadii. Yoo dhaqxee sagaddee fi akkuma Saamsoon ija kee lamaan si keessaa baasa. Dhumarratti lubbuu kee balleessa. Guyyaa tokko tulluutti ol baasee gooftaa keenyaan addunyaa kana ilaalee, tulluu kana ilaalee, bineensota jiran kana ilaalee, mootota lafa kanarra jiran ilaalee jedhe. Kana hundumaa na xabboomaa jira. Yoo koftee naa sagadde biyya lafaa kana hundumaa siifan kennaa jedhe. Yesuus garuu maal jedhe? Seexana nana ifataminarraati. Caafamee jira akkana jedhee Waaqayyo Waaqa keetiif sagadi. Isa duwwaas waaqessi jedha. Waaqayyo Waaqa keenya qofaa waaqessuu qabna. Isa duwwaaf sagaduu qabna. Qabeenyaaf waaqeffachuu hin qabnu, qabeenyaaf sagaduu hin qabnu, qabeenya itti fayyadamuu qabna. Faayidaan qabeenyaa itti fayyadamuu, itti jiraachuu, ittiin Waaqa keenya galateeffachuu irraan kan hafe homaa hiikanuuf hin qabu. Daliilonni naannoo keenya naanna'anii nu gowwomsan kun akka nuti ittiin bannuufi malee homaa lafa kanarratti waggaa kuma nu jiraachisani. Iyyoobis kanaaf jedhe waggaa meeqa jiraanna dhiphina isaa caala bara jireenya keenya irra dhiphina akkasii nuti arginutu caala. Kanaafuu